Ashamar kafuun akka mooltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu wixataa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirraan gaxumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Itoophiyaan konkolaattota elektirikii 95 fayyadamuuf hojjechaa jirti jedhame. Itoophiyaan waggoottan 10 dhufan keessa konkolaattota elektirikii 95 fayyadamuuf hojjechaa jiraachuu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksise. Ministeerri deetan ministeerichaa Bara'oo Hasan Itoophiyaan humna aareffamaa fayyadamuuf karoora bal'aa qabachuun hojjechaa jirti jedhan. Damee geejjibaan oomisha konkolaattota elektirikii babal'isuun baasii boba'aa hir'isuu fi naannawaa magariisaa ijaaruuf hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Manni hojii ministeerichaas waggoottan 10 dhufan keessa konkolaattota elektirikii 400 fi 32 hanga 500 faayidaarra oolchuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru beeksisan. Yeroo qabame keessatti konkolaattota biyya alaarraa galfaman 95 konkolaattota elektirikii akka ta'an kaasaniiru. Obbo Oriid Badriin damee turizimiin walta'iinsan hojjechuuf ambaasaadarota biyyoota garaagaraa waliin mari'atan. Pireezidaantiin naannoo Hararii Obbo Oriid Badrii damee turizimii irratti walta'iinsan hojjechuuf Itoophiyaatti ambaasaadarota biyyoota garaagaraa waliin mari'ataniiru. Marii isaaniin hanqinaalee misooma turizimii furuu, hojiilee misoomaa fi beeksisa bakkeewwan hawwata turizimii tumsuun haala danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameera. Hariiroo naannicha waliin qaban cimsuun damee turizimii irratti daran walitti dhiyeenyaan hojjechuuf fedhii qabaachuu ambaasaadaronni ibsaniiru. Misooma qabeenya turizimii naannichaa tumsuu fi beeksisuun bu'aa damicharraa argamsiisuuf xiyyeeffannaan kennamuu akka qabus eeran. Dabalataan abbootiin qabeenyaa biyya isaanii naannichatti hojiilee investimentii irratti akka bobba'an haala mijeessuuf kan hojjetan ta'uu kaasaniiru. Haleellaa hamaan Beeruutitti raawwatame dheekkamsa kaase. Haleellaa hamaa Israa'el giddugala magaalaa Beeruut keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii himan. Haleellaan kun Israa'el duula Hizbollaa irratti bante cimsitee itti fufuu agarsiisa. Haleellaan akeekkachiisa malee raawwate kun hooggantoota olaanoo Hizbollaa ajjeesuuf kan kaayeffatee ture ta'uu miidiyaaleen Israa'el gabaasaniiru. Sagaleen haleellaa kanaa guutummaa magaalichaa keessatti dhaga'ameera. Gamoo abbaa darbii 8 tokkos bakka uummanni baay'inaan jiraatu keessatti mancaase. Ejensiin oduu biyyaalessaa Libaanos boombiin bunkeer baastar jedhamu haleellaa kanaaf hojiirra ooluu fi gosa boombii amma dura Israa'el qondaaltota Hizbollaa ajjeesuuf itti fayyadamteen kan wal fakkaatu ta'uu gabaase. Haleellaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii 15 hanga 20 akka ta'u hojjettoonni lubbuu baraarsaa ni dubbatu. Ministeerri fayyaa Libaanos namoonni 60 ta'an haleellaa kanaan madaa'aniiru jedheera. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.